Mucayyoo ilmi Arabaa ulfeesse suni maal jetti? Gurbaan biyya galinaan jedhee haadha kootti isin himini abbaa kootti isin himini akka ulfoofte kanas ulfataatee ulfa miti ta'e ati maalitti beektaa? Eenyutu akkasiin jedhee eenyudhaan mari'atte eenyutti himte ati akka wajjin jiraannu jedheenitu na gaafate jetteedhani. Haannaan achumarraan lakkii namatti nime hin jedhiniin ofuma kiyyaan ofirratti bare jedhiini malee hin jedheenii jette. Maaliif ammanni qoricha hin finnee fi duraan qoricha sii fida jedhanii ture amma qoricha hin finnee fi akkuma beekamu gaanii riyaadii magaalaa guddicha keessa hojjeta kan hojii xumurate jedhu gaggala malee jechuudha. Amma kaakunoo mucayyoo biyyan galcha jedhee utuu biyya galchee nagaadhaan biyya galte bareedaadha. Malee isheen immoo biyya galuu hin barbaaddu amma sila sagaleessee haannaanii dhossite naa waraabde naa ergite hin galuu ani galuu hin barbaadu akka inni narraa ba'uun barbaada maaloo haannaa koo naa ajjeesi kaa maaloo haannaa koo boolla naa qote kaa maaloo haannaa koo akkana naa godhi kaa jettiin haannaadhaanii maal gootii fi haannaan kun haannaayyuu balaa keessa buusuuf bar dhugaa rabbii amma gurbichi qabate haannaa baasa bar. Haannaa baasa maatiitti himtedhe amma ammatu walii barame isheen haannaadhaan hin mari'adhe haannaan beekte akkan ulfaa'e yoo jetteen haannaan beeka waan ta'eef gurbaanii wallaahi hin baasa mana sana mucaa kana darbate mana sana baasa jechuudha. Achumarraan ati galchee dhiisee itti naasanii mucaa kanatti itti deebitee naasanii isheen baalageedha baalagummaa biyya keessatti barteetu asitti illee fidattee dhufte waan ta'eef mucaa kana wajjin iyyuu naasanii biloogii ofirraa godhiin jedheen. Dhugaa rabbii maaliif kunoo argitan kaasheen nan jaalladha attamitti dhiise galaa itti bar attamoota dhiise galaa noosa baay'een jaalladha baay'een irraa qabame ammanni hojii deemee dhufutti baqaana onnee kiyyanna dhaabbata jette bar intalummaa hojii mana madaamee akka dhufteen irraanfatte bar akka inni na fuudhee mana keessa naa wajjin jiraatuun barbaada akka inni akka jaartii isaatiitti na laaluun barbaada itti shamarri maal taatee jiru. Hunduma moo waan beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhiba waan biyyaa baateef wallaaltee ani isa malee jiraachuu hin danda'u. Nan da'aati yoo mucaan baaftu jedhe nan da'a mana kiraayee naaf fuudhu nan ba'a. Ba'ee mucaa sana guddisa rakkoon qabu na gargaaru ittidhan. Mi'ootu abbaa mana biyyaa qabduu kana maal jedhu kanatu abbaa mana biyya keessaa qabduutu akkana jetti. Sana obboleessisee immoo nama miidiyaarra jedhudha Dubaayii keessa jiraachuudha obboleessisee kana yoo dhagee maal jedha dhugaa rabbii muqaanyee dabar abbaan manaa sun mee maal jedha yoo waatti gurguree maal jedheetu jaartiin kiyya hojjettee nu jijjiirti jedheetu qobaasaa jiraatee ishee erge mee kun maaliin jedheen dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhibashee. Ani haannaadhaan harka keessaa deeffadhu bilookii yoo godhiin jedheen maa sababa ammatu isheen rakkatte ijoo otuu rakkatte akkan jedheen mubaarikii faa asilii faatti himnaaf hin jedheen haannaadhaan. Mubaarikiisi asiliis lakkoofsa isaanii nan qabaa dhaqeetti nan haasaa asilii nan dubbisa mubaarikiin nan dubbisa hin jedheen furmaata haa kennamuu fi nama gurguddaa biraa ga'uu ijoollee keenya biraa ga'anii furmaata kennanii fi yoo baasi jedhaniis yoo biyya galii jedhaniinis yoo waan qabu na gargaaraa jettees hin jedheeni beektaan achumarraan lakka abbaa koo isheenoo anaa fi mucaa riyaashee tokko bichaatu beekaa hin himtu namatti tasumayyuu waan akkasii naasanii isheen ishin jettu namaanis mari'adha jennaan na diddee jette haannaan hin barbaaddu waan akkasii jette silaa sitti iyyuu naasoftuu naan jette furmaata silaannaa kottuu bahii jennaan si jalaayyuu hin diddeedha sagalee kee dhaggeeffatte kanammoo ishin jettu waa'ee kanaayyuu dhageesse jennaanii naan jette. Silaa beektaa kun waasa dalagattee harkaan qabdu silaa utuu ijoollee keenya bira dhaqxee gaggaafatanii akkaataa seetti ulfoofte hundaa gaggaafatanii silaa namniyyuu yaadaan illee nama gargaaraa jechuudha. Waa tokko mijeessuuf amma suudii kana keessas hin beeku mubaarikii faasiliin faanii miidiyaa kanarra oolu waan ta'eef waa'ee haala jireenya namni itti jiru waa hundayyuu hin beeku turani. Garuu kuni hedduu nama sodaachisaa dhugaa rabbii isheen nan jaalladhe isa dhiisee. Attamittiin biyya galaa isa dhiisee jiraachuu hin danda'u jetti otoo abbaa manaa qabdu maali kun qaanyiin dhugaa rabbii kun darbatamtuma wayitu silumayyuu laa ijoolleen tokko biyyatti baala gooftuun tokko hin jirti miti kan hojii hojjetachuuf biyyaaf hin baane biyyumti biyya laan ba'aadhaaf kan biyyaa baatee jira beektanii utuu bakka keessa rooraatu
Otoo bakkee keessa joonjooftee dhiira meeqaan meeqatti diramaa ooltutu dhufee biyya kana gaafa ga'u akkuma ta'u wal'aala jechuudha. Mallee inni biyyatti bare naman dhiisu qaba. Kanattitu mucayyoon dhuftee akkas taatee jechuudha. Baay'ee rakkoodha wallaahi. Amma mucaan tokkollee jechuudha kanuma akkasiiti laashee immoo gadda deesse. Kunuu isheenillee yuutuubii hojjettii jiru gaa isheenis amma gadda deesse. Manuma rabaatti mucaa marabaa tulfeesse quba qabdu natti fakkaata mucayyoo sana wallaaltanii. Isheenis akkasuma kunoo mucaa raba jaallattee ulfeessee dirqiidha jette laasheen humnaan naqabee malee fedha koomitii jette laasheen faanii haga tokko galaanii waan shamarran keenyarra ga'u hin beekanii waan namarra ga'u hin beekan jedhanii kan akka isheetii kana garaan laafu. Isheen ammoo mucaaseeyyuu jalaa hatanii beektanii yoo hin beektu ta'e lama bo'aa jirti miidiyaa kanarraa ishee yuutuubii irrayyuu baatee qaanyii tokko malee saalfii tokko malee. Wanti narra ga'u kun isinirras ga'uu hin danda'a. Mucaa rabaatu dirqiidhaan na qabeetu na gudeedee na ulfeessee jettee ammoo mucaa baatattee teessi bar yeroo ulfaas viidiyoo waraabaa turte amma ergii mucaan ishee jalaa badees baay'ee bo'aa turte. Mucaa kana jalaa hatanii jettee har'a kunoo mucaa ishee sana ammoo footoo kaasanii itti erganii. Isheen faan ilaa amma dirqiidhaan gudeedamte malee dirqiidhaanitu qabee itti taphate malee gurbaanni fedhii miti jaallanni amma isheen beektaa jaallattee miti. Kan akkasiifaa kanatu sila beektaa gargaaraniifaa akka isheen biyya galtu taasisu jechuun maaliif inni amma dirqiidhaan qaban kuni dirqiidhaan yoo nama lama sadii yoo ta'e malee dirqiidhaan amma akkamittiin nama qabdee jechuun ulfaataa mijoomaa akkamittiin arabii dirqiidhaan nama qabdee uummati fedha keetiin. Itti kofaltee maal jettee kenniteef malee attamitti dirqiidhaan humnaan si qabdii atoo nama tokko innoo nama tokko yoo nama lama ta'anii si qaban malee dirqiidhaan amma nama qabanii akkamitti wajjin ciisu. Maan danda'amu dhugaa kijibumaa hundisaayyuu kijiba malee dhugaa rabbii namni akkamittiin dirqiidhaan qabame wajjin ciisaa yoo fedhiidhaan wajjin ciifte malee jechuudha laa fedhii mukeetiin akka mucayyoo kana wajjin ciifte malee. Amma isheen dirqiidha jetti waan isaan beekan dhugaa rabba laaffisuuf malee ijoolleen keenya daraamaa loof eeggannoo godhaa malee ulfi baay'ate maqaa sobballeessitu maatii keessanis maqaa balleessitu ofii keessanillee maqaa badduu ofuma eegaati daraa dalagadhaati biyya keessan galaa jaarsi isin maallaqa qabaattanii birrii qabaattanii jennaan isin darbuuti dafaati. Umurii keessan hin fixinaati birrii faashinii isin bitinaati uffata kanas hin bibbatinaa faashinii hin bibbatanitti faashiniin biyya ofiitti kan uffatanii mana madaamii keessatti maaltu isin argaa waan argitan uffadhaa waan argitan sharaxi godhaati uffadhaati deema malee gaafa galtanii bakka namaa dhaqxanii biyya mana firaa dhaquu jira iddoo gahii dhaquu jira mana amantaa dhaquu jira. Waa meeqa jira biyya keessatti uffata gaarii uffattee yoo deemte nama biratti illee bareeddee deemta jechuudha. Kanaafuu biyya kanatti hawaasniif hin quduffanni uffatan bibbitinaati faashinii bibbitatinaati dalagadhaa biyyatti galaati yoo isin birrii qabaattanii mana qabaattanii dhiirri dhufee isin fuudha heerumtanii mucaa godhattanii mucaan keessan isin gargaarte jennaan kalaas kanumadha jechuudha. Kanaafuu jennaan ani kanuman jedha waan hin jedhu hin qabu. Rabbummaan isin eegu dhugaa rabbi baay'ee ulfaata ijoollee dubaraa keenya hedduu tokko ulfaata waan ta'eef of eeggannoo godhaa malee mucayyoon gurbaan galedha inni geggeessaa jira. Mee waan isaan irra ga'an hin daalla kan rabba laaffisuuf dhugaa baay'ee ulfaata rakkoodha wallaahi.